Akkam jirtan daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo OMN raaduu isiniif qabna oduu araati wajjinan Faa'izaa Ilihaas turtiin teessannoo wajjin haa ta'u jennaan. Manni maree United States wixinee seeraa maqaa HR 128 jedhamuun beekamu raggaasisuu isaatti kan gammadan ta'uu qaamoleen garaagaraa ibsuu irratti argamu. Wixineen seeraa ta'ee akka ba'uuf raggee kun Itoophiyaatti mirgoonni dhala namaa akka kabajamuuf dhiibbaa kan uumu ta'uu fi bulchiinsi qaama mara hirmaachisee akka dorgomuuf kan jajjabeessuudha jedhame Yihuun Engidaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Itoophiyaatti mirgoonni dhala namaa haala yaaddessaan sarbamaa jiran kabaja akka argatanii fi bulchiinsi hunda hammate akka hundaa'uuf kan jajjabeessu wixineen seeraa HR 128 mana maree United Statesiif dhiyaatee raggeera. Wixineen kun keessumaa mormii hawaasaa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti mudateen wal qabate ajjechaa fi tarkaanfiin humnoota tikaa mootummaatiin namoota karaa nagaan mirga isaanii falmatan irratti raawwatamaa ture qaama walaba ta'een qoratame itti gaafatamummaan akka jiraatuuf dhiibbaa kan uumuudha. Itoophiyaan Ameerikaaf hammamichuu barbaachiftu taatullee rakkoolee hawaasa biyyattii mudatan callifnee ilaaluun nurra hin jiraatu jedhan miseensonni Koongiresii United States. Estimates are that hundreds of thousands of Oromians have been uprooted from their homes and forced to flee the persecution and the violence. And there's no doubt. Lammiileen Oromoo kuma dhibbootaan lakkaaman humnaan qe'ee ofirraa buqqaafamanii ari'atamanii. Itoophiyaan biyya michuu Ameerikaaf baay'ee barbaachiftu ta'uun isheen haalamu. Kana jechuun garuu dhiibbaa hawaasa biyyattii irra ga'u akka waan hin argineetti callifnee ilaaluu qabna jechuu miti. Colleagues have noted Ethiopia is an important ally of the United States. That's a fact. But even allies must be held accountable when they violate the human rights of their people. Status as an ally is not a license to abuse human rights. Ethiopian michuu United States ta'uun ishee beekamaadha. Haa ta'u malee michoomni keenya miira itti gaafatamummaa qabuun sarbamiinsa mirgoota dhala namaa raawwachuu irraa akka of qusatan gochuutu barbaachisa. Michummaan keenya mirgoota dhala namaa sarbuuf miti. Uummanni Itoophiyaa mootummaan biyyattii mirgoota dhala namaa akka kabajuu fi dimokiraasiin dhugaan biyyattii keessa akka jiraatu barbaada. Hidhaam ajjechaa fi sarbamiinsi humnoota tikaa mootummaatiin hawaasa biyyattii irratti raawwatamu biyyattii raafama jabaa keessa buuseera. Amma ministeera muummee haaraa filachuu irraa eegalee tarkaanfileen tokko tokko mul'ataa jiraatanis jijjiiramaa qabatamaa ta'uutu barbaachisa. Gareen Komishinii Mirgoota Dhala Namaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii biyyattii seenee qabiinsi mirgoota dhala namaa akka qoratutu barbaadama. Wixinee kana deeggaruun mirgoonni dhala namaa Itoophiyaa keessatti akka kabaja argataniif sagalee keenya dhageessisuutu nurra jiraata. Travel through the country to conduct an independent assessment of human rights situation in the country. Wixinee seeraa dhimma kana ilaalchisuun waggaa tokko dura qophaa'ee bu'aa bahii hedduu keessa dhufuun mana marichaaf dhiyaates deeggarsa olaanaan raggaasisaniiru. Itoophiyaa keessatti mirgi walitti qabamuu yaada ofii bilisaan ibsachuu fi walabummaan miidiyaalee akka kabajaman labsiiwwanii fi seeronni mootummaan Itoophiyaatti lammiilee hiraarsuu irra deebiin akka ilaalaman mormitoonni gaazexeessitoonni fi qaamoleen garaagaraa mirga isaanii falmachuu qofaaf hidhaatti dararamaa jiran akka gadi lakkifamaniif gaafata. Wixineen seera ta'e hojiitti akka hiikamuuf raggee kun mootummaan Itoophiyaa karoora misoomaa kamuurratti dursee hawaasa mariisisuu akka qabuufis ni hubachiisa. Mormiin hawaasaa kamiyyuu bifa nagaan akka ta'u sagaleen mormitootaa akka dhaga'amu hunduu gara marii nagaatti dhufee bulchiinsi qaama mara hirmaachisu biyyattii keessatti akka dhugoomuufis kan jajjabeessudha. Mootummaan labsii yeroo muddamaa akka kaasu tarkaanfiin humnoota tikaa mootummaatiin raawwataman xumuraa akka argatan qaamoleen ajjechaa fi dararaa lammiilee irratti raawwatan itti gaafatamummaa akka fudhataniifis dhiibbaa uumu. Dhukaasnii fi balaan ibiddaa fulbaana 3/2016 mana hidhaa Qiliinxootti mudate dhumaatiin irreechaa Onkoloolessa 2/2016 ajjechaan humna addaa poolisii Somaaleetiin jiraattota naannichaa irratti waggoota dheeraaf raawwatamaa jiru qaama walaba ta'een akka qoratamuufis kan gaafatudha. Gambiroon deeggarsi maallaqaa kallattii garaagaraan mootummaan Ameerikaa mootummaa Itoophiyaatiif taasisu kaayyoo yaadameef oolaa jiraachuun isaa akka qoratamu hariiroon daldalaa biyyoota lameen gidduu jiru xiyyeeffannoon akka ilaalamuu fi gama dimokiraasii fi qabiinsa mirgoota dhala namaatiin rakkoo Itoophiyaa keessatti mul'atuuf United States xiyyeeffannoo kennitee falakaa'uu irratti akka fuulleffattuuf kan hubachiisudha. Qaamoleen ajjechaa dararaa fi sarbamiinsa mirgoota dhala namaa Itoophiyaa keessatti raawwatamu keessaa harka qaban adda ba'anii qoqqobbiin barbaachisu akka irratti gatamuufis mootummaa Ameerikaaf waamicha dhiyeessa.
Wixinee seeraa kaleessaa raggaasifame kanaaf yaada ka'umsaa dhiyeessuurraa eegalee hanga seera ta'ee ba'utti dura buutuu dhaabbata qindoomina Oromoo mirga namummaa fi dimookiraasii adde seenaa Jimjimoo eegalee quuqamtoonni ilmaan sabaa garas jiraatanii fi miseensonni koongiresii Yuunaayitid Isteetsi Maayik Koofmaan faan waggaa tokko oliif ifaajaa turaniiru. Hawaasni Oromoo Yuunaayitid Isteetsi kutaalee garaagaraa keessaa jiraatuu fi isaanii Itoophiyaa keessatti jijjiirama arguuf hawwan biroonis wixinichi akka ragga'u kallattii adda addaan tumsaa turaniiru. Gama biroonis sirni Itoophiyaa bulchaa jiru wixineen qophaa'e mana maree Yuunaayitid Isteetsiif dhiyaate akka hin raggaaneef hanga guyyaa kaleessaatti yaaliiwwan garaagaraa gochaa turus hin milkoofne. Wixineen kun seera ta'ee akka ba'uuf ragga'uu isaatti kan gammadan ta'u qaamoleen garaagaraa gama miidiyaalee hawaasaan ibsuu irratti argamu. Itoophiyaa keessatti jijjiirama qabatamaa dhugoomsuuf shoorri qabaatu laayyoomtis jedhan. Wixineen seeraa ragga'e kun seenatiif dhiyaate pirezidentii biyyattiin erga mallattaa'een booda hojiitti kan hiikamu ta'uunis beekameera. Godina Arsii Bahaa aanaa Diksisitti daandiin godinichaa aanotaa fi godina Shawaa Bahaatiin wal qunnamsiisu addaan cituudhaan tajaajilli geejjibaa addaan cituun himame. Eeda galgala konkolaataan 50 ol daandii dhabuun karaa irra dhaabbataa buluu maddeen himaniiti jiran dabalata gabaasa kanaa Abdusalaam Santuu dhiyeessa. Godina Arsiitti daandiin guddaan godinootaa fi aanotaa godinichaa baay'ee wal qunnamsiisu addaan cituun rakkoo tajaajila geejjibaa hordofsiseera. Magaalaa guddaa godinaa dabalatee daandiin aanotaa godina Arsii torbanii fi godinichaa godina Shawaa Bahaatiin wal qunnamsiisu aanaa Diksisitti addaan cituun hawaasni naannichaa rakkoo guddaaf saaxilamee jiraachuun himame. Daandiin kun aanaa Roobee, aanaa Xannaa, aanaa Seeruu Abbaas, aanaa Baalee Gasgar, aanaa Meenyaa, aanaa Suudee, bulchiinsa magaalaa Saddiiqaa, bulchiinsa magaalaa Habee, magaalaa guddittii godinichaa Sallaa fi godina Shawaa Bahaatiin kan wal qunnamsiisu ta'uun beekameera. Jiraattotni naannichaa daandiin kun addaan cituun hawaasni oomisha isaa karaa gabaatti geeffatuun dhabee rakkataa jiraachuu ibsuun eda galgala konkolaataa 50 ol karaa dabruun dhabeem dhaabbataa buluu Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniiru. Akka namni dubbifne kun jedhanitti daandiin kun waggoota dheeraa dura kan hojjetame ta'uu fi haaromsi waan barbaachiseef dhaabbata Chaayinaa tokkoof kennamee ji'a 6 dura ijaarsisaa kan jalqabe ta'us daandiin jijjiirraa osoo hin tolfamin lafa qofaa qoqqotanii dhiisuun daandiin kun cituun rakkoo geejjibaa mudachuu dubbatan. Sirriidha nuti kaleessa jechuudha achi bullee makina ke dokkeen irraa dhabeeti rakkoo guddisuudha karaan sun chaayinoonni asfaaltii galchine maal jedhanii karaa akkuma jiru osoo karaa daandii jechuudha daandii lammataa hin baasin akkasuma qotanii isanii makinaan immoo akkuma jiru gara makinaa 50 olutti achi bullee halkan jechuudha karaan haalaan badee jira jechuudha karaan qulqullina qabu waatika qabu dhakaa hin galchine karama ardi maqullaa kanarratti makinaan deemee roobee jenna akkasuma makinaan hedduutu achi keessa harkaa ture amma dhabee kun ammayyuu fe'aa qabannee taa'u jira kun ammaa jechuudha. Daandiilee citeera beektanii piroojeektiin kun immoo inumaa dhimma ittiin qabachuudha. Inumaa karruma isaan kaampii piroojeektii kana duratti wanti kun marti raawwatame jechuudha. Kun waan nama gaddisiisu daran nama gaddisiisu wanta akkana kun jechuudha. Rakkoo daandii mudate kanaanis tajaajilli geejjibaa addaan cituun sochiin daldalaa fi hawaasni iddoo iddootti godhan addaan citeera. Jilli Muummicha Ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin durfamu pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa dabalatee aangawoonni mootummaa ol aanuun magaalaa Amboo daawwatani. Wayita aangawoonni magaalaa Amboo seenanitti uummanni kumaatamaan lakkaa'amu istaadiyeemii magaalaa Ambootti simannaa oowwaa taasisanii jiranii dabalata gabaasa kana Badri Yusuf ta'uu dhiyeessa. Muummichi Ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed daawwannaa isaanii lammaffaa gara magaalaa Ambootti taasisanii jiru. Muummicha Ministeeraa Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa fi itti aanaa muummee ministeeraa obbo Dammaqee Mokonnin dabalatee aangawoonni mootummaa federaalaa olaanoon guyyaa irraa magaalaa Amboo daawwatanii jiru. Wayita jilli muummicha ministeeraa Dr. Abiyyiin hoogganamu magaalaa Amboo seenetti uummanni kumaantamaan lakkaa'amuu fi gammachuun irraa mul'atu simannaa oowwaa taasiseef namoonni hedduunis fardaan dabalanii simannaa kana adda taasisan. Simannaa baay'ee namatti kan toluu fi baay'ee waan ajaa'ibsiisaati. Uummanni baay'ee si qeerroon baay'ee simatee gaaffiiwwan adda addaallee gaafatanii kan jira jennee haasaa isaan godhanii haasaa baay'ee sammuu namaa tokkoo fi waan uummata Amboo fi uummata naannoo Oromiyaa kan madaaludha. Innis dhumaatii ijoollee Ambootti dhumanii fi wareegama guddaa kan kanfale haasaa isaanii keessatti tuqanii gara fuulduraatti maal akka gochuu qabu hundumaa haasa'aniif kan isaan jiranii. Keessumaallee mootummaan naannoo Oromiyaa waan isaan kaasan keessaa wanta addaa fi wanta namatti toludha.
qabsoon kun kan argee qabsoo uummata Oromoo fi qabsoo qeerroo hamboo godhee fi akkasumallee uummanni geggeesseen injifannoo guddaa argachuu dandeenyerra. Kanarra dhaabbannee waan jirattis hin dabarra waan jedhaniin haasaa godhanii jiru. Kabajamoo muummicha ministeeraa Dr. Abiyyis kanumaan dabalatee wanta gaaffii uummanni qabuu fi yeroo gabaabaa keessatti waan afaan kiyyaan dubbate gara hojiitti akka hiiku kan jedhuun illee haasaa guddaa kan godhee kan inni jiru. Gaaffii uummanni nu gaafatillee fi rakkoo uummanni qabu giddu galeessa godhannee kan hiiknuu fi adeemsa keessa kan itti deemnu ta'a waan jedhanii haasaa isaatii keessatti tuqanii fi akkasumallee adeemoo godhammaka boqonnaan itti aanaa muummicha ministeeraa kan turanis qabsoon kun kan haftee qabsoo qeerroo fi uummataatiin kan jedhuun haasaa godhanii jiru. Kana qofaa miti uummanni ammoo miidhama inni qabuu fi akkasumallee warreen namoonni jalaa wareegaman kanallee haala kamiin akka bukkee dhaabbachuu danda'anii fi uummanni Oromoo deebi'ee bakka kaleessatti kan argamne ta'uu taasisaan godhan keessa. Muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmadii fi aangoonni mootummaa garasitti imalan kanneen ilmaan Oromoo magaalaa Amboo fi naannoo birootti humnoota sirnichaan ajjeefamaniif yaadannoo sammuu taasisanii jiru. Namoonni yaada laatan akka jedhanitti yaadannoo sammuu qofaan lubbuu lammiilee ajjeefaman bira dabruun qofti gahaa miti. Kanneen yakka kana raawwatanii fi raawwachiisan seeratti dhihaatuun adda durummaan irratti hojjetamuu qaba gaafii jedhu dhiyeessaa jiru. Aangawoonni garasitti imalan jiraattota magaalaa Amboo fi naannoo isii kuma kurnootatti shallagaman istaadiyoomii magaalaa Ambootti walitti qabameef wal duraa duuban haasaa ciccimoo dhageessisan. Daawwannaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Ambootti taasisanii fi haasaa isaan dhageessisan kana wanni adda isa godhu ammoo seenaa Itoophiyaa keessatti yeroo duraaf muummeen ministeeraa biyyattii Oromoo ta'uu fi afaan Oromootiin haasa'uu isaaniiti. Haasaa kan isaan godhanii haasaa gochuurra immoo yeroo gara waltajjiitti kan ba'an namoota lubbuun isaanii darbee fi yaadannoo godhanii afaan Oromootiin haasaa kan godhan yeroo qabaate biyyattii keessatti afaan Oromootiin muummichi haasaa kan taasisee haala uummataan eegamee fi yaadamni walitti haasaa kan isaan godhanii yeroo ammaa kanatti yeroo magaalaa waan baay'ee sirbaa jiruutu waan baay'ee magaalaa Pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa fi itti aanaan muummicha ministeeraa Itoophiyaa obbo Dammaqee Mokonnonis haasaa wal fakkaataa wal duraa duuban dhageessisanii jiru. Obbo Lammaa Magarsaa dubbii dubbatan keessatti har'a wanni dhufneef akka kaleessa ibidda dhaamsuuf osoo hin taane misraachoo yookaan gammachuu qabannee dhufnee jedhan. Raayyaan ittisa biyyaa godina Harargee lixaa magaalaa Doobbaatti dargaggoota adamsee hidhuu cimsee itti fufuurratti argama. Bulchiinsi magaalattii qaamota diinaa waliin ta'uun akka hidhamtoonni hiikamaniif jiraattonni fuullee waajjira bulchiinsaatti bahanii itti dhukaasuudhaan namoota hedduu madeessee jiraachuu maddeen gabaasan. Usmaan Abdulatiif akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Godina Harargee lixaa aanaa Doobbaa magaalaa Doobbaatti komaandi poostii dhahoo godhachuun raayyaan ittisa biyyaa dargaggoota gandara deemee kan adamsaa jiru ta'uun beekame. Guyyaa dheengaddaa wayitaa gaazeen dargaggoota hawaasa biratti dhageettii qaban Hassoo Aliyyii fi Ballisaa Yaasiin badii takka malee hidhan. Jiraattonni magaalattii keessattuu barattoonni kutaa 9 hamma 12tti jiran akkuma jiraniin buqqaanii waajjira bulchiinsaatti dhaqanii dargaggoota kanneen akka hiikaniif gaafachaa turuun dhagahame. Bulchiinsi magaalaa Doobbaa qaamota diinaa waliin ta'uun dargaggoota akka hojjetaniif hiriira gaggeessitan jechuun jiraattota fuullee waajjira bulchiinsaatti argaman adda facaasuuf itti dhukaasaa turus maddeen addeessan. Amma haleessaa godhan gaggeessuu hakkoodhaan wanti qabanii ijoollee dargaggoodhaa itti gaafatamaa doorrootii fi gaalaadha. Tokkoffaan Ballisaadhaa, lammaffaan Hassoo Aliyyii Hulle. Ijoolleen kudha tokko barbaachisamaan poostiin amma makalaakiyaan kan dheessa seensee rasaallee uumamee rasaasallee ni jala dhawanii waajjira bulchiinsaa keessatti ijoollee lamaan hojii takka malee qabamte kana ni gadhiisaa jettee barattoonni mana barumsaa fi harcaanii warri sagalee fudhanii. Dargaggoonni agaaziidhaan butaman kanneen sochii qeerroo Oromiyaa hordofuun adda durummaan isaan kaayyoof ummataaf hojjetan ta'uu himan. Isaan qabaman lamaan malees dargaggoota 12 agaaziin barbaadaa akka jirtu namni garasii dubbifnee ibsam. Bulchaan magaalaa Doobbaa obbo Firaansee Yoosef miidhaa jiraattota magaalattii irra gahaa jirtu keessaa kan harka qabu ta'uu ibsan. Firaanseen ifatti nama korabettinne isaa ergee barattootatti dhukaasisee madeessaa ture ta'uu namni garasii dubbifnee ifoomsam. Itti dabaluun yeroo ammaa waraanni agaazii baay'inaan magaalattii keessa sossoohuun hawaasa doorsisuurratti akka argamanis himan.
godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Burraayisaatti uummanni badii isaanii malee hidhamaa jiraachuun himame. Waraanni wayyaanee halkan walakkaa booda manneen jiraattootaa cabsuudhaan jiraattota magaalattii qabuun kaampii waraanaa keessatti dararaa jiraachuun gabaafame. Abdusalaam Hassan akkeettaa nuti isiniif dhiyeessa. Waraanni wayyaanee labsii muddamaa da'oo godhachuun uummata Oromoo manneen hidhaatti guuraa jiraachuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Godina Harargee bahaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Burraayisaatti dargaggootni hedduun manneen hidhaatti guuramaa jiru. Waraanni raayyaa ittisaa wayyaanee guyyaa dheengaddaa halkan keessa sa'a 5tti manneen jiraattotaa cabsuun dargaggoota baay'ee manneen hidhaatti guuraa ture. Akka jiraataan aanaa Daaroo Labuu magaalaa Burraayisaa Oromiyaa miidiyaa neetworkiif yaada laatetti namootni tokko tokko gadoo dhuunfaan walirraa qaban irraa ka'uun waraana wayyaaneef humna ta'uun ilmaan Oromoo manneen hidhaatti guursaa jiru. Namoota humna raayyaa ittisaa wayyaaneetiin guyyaa dheengaddaa manneen jiraattotaa cabsamee mana hidhaatti darbataman keessaa Diittaa Ahmad, Abdii Jundii, Ahmad Abdurrahmaan, Ibsaa Adam dabalatee namootni baay'een kan hidhaman yoo ta'an dulli nama hidhuu hanga ammaattis cimee tuufee jiraachuu jiraataa naannichaa dubbateera. Dula hidhaa jiraattota aanaa kana irratti banameen dargaggootni 15 ol ta'an mana isaanii gadi lakkisanii baqachuudhaaf dirqamaniiru. Kaantiibaa magaalaa Burraayisaa Anawar Ammamaa bakka jedhamu ijoollee Oromootii uummata Oromoodhaa mana deemee kumaanda gostiidhaan guureera. Namoonni nama guutuu isaanii nama afur Diittaa Ahmadii fi Ahmad Abdurrahmaanii fi Abdii Jundii fi Ibsaa nama afur kan qabamee gale. Halkan saya urut waraanee dhufee gube haala suukanneessaadhaan ammoo warreen biyyaabaa nama godhatanii lakkoofsichi warra qabamee mana taasise ammoo kan warroonni yaa'ee ni jira. Aanaa Daaroo Labuu magaalaa Milkaa'ettis haaluma wal fakkaataan dulli uummata nagaa hidhuu kun cimee kan itti fufee jiru yoo ta'u guyyaa kaleessaa fi dheengaddaas namoota baay'ee manneen hidhaatti darbatamaniiru. Namoota guyyaa kaleessaa to'ataman keessaa namni Sheekh Abdul Hakim Haji Yusuf jedhaman kan keessatti argaman akka ta'es beekameera. Dula hidhaa uummataa irratti baname kanaan uummatni Oromoo keessumattuu dargaggootni akka of eeggatanis dhaamameera. Tolega daawwattoota keenya kabajamoo oduun arraantan isiniif qabnu kanuma fakkaata gama ogummaa teeknikaatiin Abdii Jamaal ture qophiilee OMN tan raftee waliin turtii gaarii.